nama waliinis jiraachuun nama malees jiraachuun nu dhibee biyyi lafaa kun yeroo baay'ee warra umrii ofii dheereffachuu fi umrii namaa gabaabsuuf ifaajaa oolaniif tolti malee warra gaarummaa namaaf yaadee umrii ofii laaffisee umrii namaa jabeessuuf tattaafataa oolanii fi toltee hin beektu. Warrummaan asirratti jaalalaa fi gaarummaa labsaa oolutu nama gaarii sitti fakkaatee isaan faarsitataa garuu gaafa gocha isaanii hubattu nama kamuu amanuu lagatta. Warra jechaan gaarummaa fi jaalala lallabaa oolan baay'een isaanii otoo duuba isaanii qoratte immoo gochi isaanii gufuu milkaa'ina namaatiin gufachuu nama gaarii keessaa kawaa baafachaa ooluu isaanii. Nama jechuun jaalala, nama jechuun jibbaa kan itti ibsamu eenyummaa isaa garuu dhibbaa. Nama akkamii waliin akka jiraattu, nama akkamiif akka jiraattu, nama kamiin akka lagattu gaafa bu'aa bahiin jiruuf jireenya keetiin eenyummaa namaa isa sirrii si barsiisu qofa hubatta. Gorsa namaa osoo hin taane bu'aa bahii jiruuf jireenyaatti keessa darbisitu waan maraa si barsiisa. Gaarummaa namaa oluu baannullee hammeennaan jireenya namaa hin dukkaneessinu garuu kan jireenya keenya dukkaneessuuf ifaajuu fi deebii gahaa hin dhabnu. Hundaafiyyuu kan namatti hin jijjiiramne isa gaarummaa guutuu qabu Rabbiin qofaadha. Namni Rabbiin qabu homaa hin dhabu. Haa jiraatu namni kamuu. Kun mana gurbaa qaxaleeti. Miseensa ta'uu hin dagatin. Galma kaayyoo ga'uuf gaafan tiradhu suutaa bakkaan hirrisee Rabbiin itti naaf guutaa nan dhiiba hin dadhabu wallaansoo biyya lafaa osoo lubbuun jiranii harka kennachuun fafaa gidiraanatti dhuftus qophii xumureen eegaa harka maradheen taa'u tasa hin simadhu deegaa daandii haqarraan deemaa tasa hin hojjedhu cubbuu kan koorratti jabaadhaa hanga wareegama lubbuu ilaame yaa nama koo hin rafinsuutumaan tiradhu boru maarattee nyaachuuf har'a wal kaa'u baradhu xurree qananii gahanii hiyyummaa jiraa dhoksanii yoo hedduu hojjetanii xiqqoo ammoo boqatanii nama ofiirra darbee rakkataa namaa qaqqabu nu haa godhu Rabbiin alamaa kan saba isaatiif gaggabu. Gurbaa qaxalee keessan miseensa ta'uu hin dagatina. Namoonni hedduun osoo eenyummaa kee hubatin jireenya kee karaa hedduutti hiikkatu. Yeroo namni tokko si shakkee hin gaddin. Ilmi namaa hundi warqii fi diyaamandii akka shakku yaadachuu qabda. Kanaafuu ati akka warqii fi diyaamandii qaalii ta'uu kee hin dagatin. Namni kaayyoo qabuu fi mukti firii qabu gadi jedha. Ilmi namaa garuu gaafa gadi jettuu fi si tuffata. Waaqni garuu yoo gadi jettee fi kabaja siif qaba. Bakka guddaa si kaaya. Waan kadhatte hundaa irraa ni argatta. Yeroo argatte humnaa olis hin utaalini yoo dhabdes amlees hin cabini. Dachii kanarratti wanti hundi ni dabarti waan ta'eef kun mana gurbaa qaxaleeti. Yeroo tokko sooressi sirra caalaan jira eenyudha jedhamee abbaan qabeenyaa addunyaa Bilgeet gaafatame. Dureessichi addunyaa kunis qabeenyaan kan na caalu nama gurraacha tokko qofaadha jedhee deebiseef. Inni eenyudha akkamitti jedhamuun ajaa'ibsiifannaan gaafatame. Abbaan qabeenyaa addunyaa kunis akkas jedhee deebiseef. Waggaa hedduu dura gara Niiyorkii deemuuf buufata xiyyaaraa tokko keessa osoo jiru gurbaa gaazexaa harkatti qabatee jiru tokko arge. Gaazexaa tokko jaalladhe bitachuuf jennaan qarshii jijjiiramaa of harkaa waan hin qabneef jedhee osoo hin bitin dhiise. Akka tasaa mucaan gaazexaa gurguru tokko fidee naaf kenne. Anis hin fudhadhu qarshii jijjiiramaa hin qabu isaan jedhe. Innis rakkoo hin qabu toluma fudhadhu naan jedhe tola naaf kenne. Ammas ji'a 3 booda buufata xiyyaaraa sanarraa yeroon darbu ammas gurbaa gaazexaa gurguru sana arge. Ammas gurbaan kun gaazexaa tola naaf kenne. Lakkiyaan tola hin fudhadhu jedhe baay'ee harkatti dide. Innis rakkoo hin qabu bu'aa koorraan hirrisa naan jedhe tola naaf kenne. Ani maallaqa qabadhee osoo maallaqa jijjiiramuu barbaadu inni garuu kafaltii malee na kadhate tola naaf kenne. Garaa jabummaa kiyyaa fi garaa laafummaa gurbaa kana yeroo hedduu fi yaadaa ture. Waggaa muraasa booda ergan abbaa qabeenyaa ta'een booda mucaa sana barbaadee wal arguuf murteesse. Barbaacha ji'a tokkoof walakkaa booda isa argadhe. Na barteettaa jedheeni isa gaafadhe. Eeyyan si beekam ati sooressa addunyaa beekamaa Bilgeetidhaa minaan jedhe. Waggaa 2 dura gaazexaa 2 tola naaf laattee turte. Oolmaa keessa nasiif deebisuu barbaadeeti. Waan feete kamiyyuu siif kennaa siif godha na gaafadhu isaan jedhe. Namtichi gurraachi sunis maalinuu bakka naaf buusuu hin dandeessu naan jedhe. Anis maaliif jedhe isa gaafadhe. Ani kanan siif kenne hiyyeessa yeroo turetti hiyyummaa koorraatidha. Ati
garum kan naaf laachuuf dhufte yeroo abbaa qabeenyaa taatettiidha. Isaan kana lamaan akkamitti bakka buuftee naaf laachuu dandeessare naan jedhe. Kanaafum namichi gurraachi sun dhugaadhumatti sooressaa narra caaluudha. Abbaan qabeenyaa addunyaa tokkoffaan isa jedhee murteesseera. Abbaan qabeenyaa addunyaa lammaffaan of godhee of kaa'eera. Kanaafum anaaf abbaan qabeenyaa addunyaa nama garaa laafessaa qarqaaraa namaa abbaa hiyyeessaa fi rakkataati jechuun deebiseefi eeyyan dhugaadha. Dureessa jechuun kan yeroo ilmi namaa rakkate nama gargaaru. Dureessa jechuun ofiif caalaa dhaba namaatiif kan dhiphatudha. Dureessa jechuun hanga qabeenya guddaa horatu namaaf kennuuf kan yaadda osoo hin taane tama qabu irraa kan harka hiyyeessaa fi rakkataadhaaf diriirfatudha. Walumaa galatti kennisiif kennama. Kennuudhaaf dureessa ta'u yookiin hamma duroomtutti eeguun barbaachisaa miti. Isiniifom dureessi addunyaa eenyudha? Koomentii naaf godha. Viidiyoo kana sheer walii godhaati namoonni hiyyeessaa fi rakkataadhaaf akka harka diriirfatan sababa ta'aafi. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti. Miseensa ta'uun hin dagatina. Yaaltee dadhabdee abdiin kutiin jirurraa bulchanii bubbulchanii lafee uumu tirurraa harkifadhuuma deemi. Yoo si takkaalees gaadiin kaannisa sodaatta taanaan damma nyaachuuf hin yaadiin. Dafqa hedduu si gaafata galma ga'umsi kamuu malee akka dinnichaa qalqalloo pestaaliidhaan gabaa keessaan bitamu. Wanti firii gaarii qabu dadhabbii baay'ee qaba. Calluma jedhii deemi. Hin dhaggeeffatiin ati waa'ee kufaatiif caba. Yeroo baay'ee muka itti hirkatantu namaan caba, lafa irra deemantu namaan cita, nama itti matantu bakkee baasa. Yoo deeman malee gufatan, yoo gufatan malee ammoo of hin eeggatani. Kiyyoon bara si'anaa hirribaa kaasee nama qaba, utuu hin dubbisiin namaan dubbata. Daandiidhuma kee gubbaatti si kiyyeessa, akka garaatti miti akka baraatti jiraatu jedhanii obsaan hunda keessummeessi. Hubannaa malee humna kee hin fayyadamiin. Jaalalli biyya to'ata, Waaqayyoon sodaadhu, amantii keef jedhii gatii baasi. Dhugaaf jiraadhu fira dhabe. Fira yoo argatte garuu farra itti ta'in faara kennawatiin. Hattoota sadiitu marii fi waliigaltee cimaan waan guddaa tokko hatuuf waliigalan. Erga waliigalanii booda hannatti ka'an. Hanni isaanis guutummaan guututti milkaa'e. Sana booda mana tokko keessatti waan hatan kana qoodachuuf waliigalan. Jidduma kanatti nyaataa fi bishaan dheebotanii tokkicha isaan jidduudha nyaataa fi bishaan akka bituuf isa ergan. Innis nyaataa fi bishaan bituuf ba'ee osoo deemuu yaadni tokko isaaf dhufe. Yaadnis maaliif summii bitee nyaata keessatti naqee isaan lamaanuu ajjeesee waan guddaa hanne kana ofii kiyyaa dhuunfadhee itti hinduroomu jedhee yaade. Akkuma yaade nyaataa fi bishaan bitee summiitti naqee isaaniif bitee bira deeme. Isaan lamaan manatti hafanis mari'atanii maaliif gurbaa sana yoo mana ol seenu mataa dhoofne ajjeesne waan hanne kana nama lamaan qofa hin qoodannu jedhanii mari'atanii isa ajjeesuuf qophaa'anii eegan. Sana booda mucaan nyaataa fi bishaan bitee balbala dhadha'ee yoo ol seenu balbaluma irratti mataa isaa dhahanii ajjeesan. Isa karaa irraa erga kaasanii booda nyaataa fi bishaan gurbaan fidee isaanis summii sana waliin nyaatanii achumatti du'anii hafan. Hojiin Rabbii akkanaadha. Haqni namaa cubbuun namaa dafqi namaa oolee hin bulu. Rabbiin keessa